Irullaa kun Yuusuf karam jira jedhanii gaafataa jiru. Yalla, sibaata akkana jiru. Wata siraan bee. Ilaa kun. Eessan oolumee faayo. Ilaa kun. Diinaan eetti diinaa bira diinaa. Ilaa kun laa hordoftoota kiyya kun ola. Ilaa kun faayoo fi Abdallaa Suleemanii qabanii deemaa jiru. Ilaa kun. Harakaatu kun ala Ramadaanaa. Deemtaa kana siiriitti kun erga keenya keessa jira kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtetti nagaan koo inni kabajaa fi jaalalaa isin haa dhaqqabu. Egaan akkuma argaa jirtan yeroo ammaa kanatti gaara meeqa cabsee gola meeqa keessa ba'ee meeqa kufee ka'ee jechuudha. Tabbarraa gara galee kan silaa du'uudha kan na waraanee harki koo na ciccitee na dhumee miilli koo jechuudha barruun koo tokko hin jiru na guba qaamni koo guutuun na gubaa jira. Laa kun jechuudha miilli koo dhakaan na kutee asii. Kun keessaa duubaan na cicciramee soofamii na dhumee muka qollee irraa ba'e ta'ee akkanattiin kun harkaa miliqee jira. Mee rabbiin nu kadhadhaa inshaallah. Akkuma tasaatiin kaameraa ho'i argadhee isinii waraabaa jira. Suleemaniin na biraa qabanii jiru yeroo ammaa kana wallaahi an akkuma ta'ettiin harkaa miliqee fiigee Suleemaniin bishaan wayiitti naqanii bishaan siiriiti jedhanii bishaan wayiitti naqanii qabanii bakkuma inni ciisee jirutti qabanii. Ana ammoo sokossaa jira dhaga'ee yeroo sana hutaalee harkaa fiigee akkanatti harkaa ba'ee kun miliqee dhokadhee amma as keessatti seenee jira. Akka jarri na nagare rabbiin naa kadhadhaa. Egaa waanuma hundaaf iyyuu yoon qabames yoon qabamuu baadhes Yuusuf yoo viidiyoon kun si bira geesse yeroo gabaabduu keessatti of dagattee hin deddeemin kunoo jarri jechuudha bishaan tolfatanii nuti erga sheekicha nurraa hidhanii qabanii nuti harka duwwaatti nu hambisanii kunoo ofii jaraati bishaan siiriitti godhatanii baadhatanii deemaa jiru. Bishaan namatti facaatanii nama kuppisaa jiru. Gaara keessatti Faayoo fi Abdallaan akkanatti rakkoo hamaa keessan jira. Bakka jirtutti of eeggannoo godhii. Sagalee faa bilbila faan dubbatinii yoo namni si bilbila kaastee sagalee ol kaastee hin dubbatinii. Ammas immoo miila keetiin sokossaan deeminii suuta jedhii adeemi yoo kan deemtu taatellee jarri yeroo ammaa kana sokossaan miila jaraallee namatti hin dhagahamu. Akkuma tasaa bakka nuti ciciisnee dadhabnee jechuudha. Eda qorri nu miidhee jennaan aduu keessa dhokannee osoo nuti ciisaa jirru akkasitti achitti nutti dhufanii Suleemaniin na biraa qabanii ani immoo harkaa fiigee kunoo gaara wayii jala lixee jira. Dhakaa wayii keessa dhokadhee jira. Kanaaf yoo viidiyoon kun yeroo gabaabduutti si bira geesse osoo jarri sin qabin of hin dagatinii yoo immoo sana asitti si qabanii egaa rabboomti si haa tiksu siin jedha Yuusuf of hin dagatinii of jabeessii yeroo ammaa kana qabaan taane nama qabaa jiru ti qabanii yennaan immoo yeroo dheeraa sitti kakataa jiru waan ta'eef si miidhuun jaraan oolu baay'ee tokkoon si sodaataa jira ofii koo qofaa fi miti ani amma harkaa miliqee jira. Suleeman immoo nu jalaa qabamee jira. Jajjabaadhuu siin jedha bakkuma jirtutti. Egaan Yuusuf yoo rabbi walluu agarsiise wal agarraa yoo wal arguu baannes immoo rabbi irraa abdiin kutannu rabbiin kadhannaatuma. Shajarri Suleemanii qabanii deemaa jiran ammoo ani hafuurri na citee akka ta'etti harkaa ba'e lubbuutu fadhee kufee ka'ee akka ta'etti harkaa ba'e Abdallaan na jala fiigee uleen qabadhee deemaa jiru sanayyuu shimala koo harkaa buusee gaaraa gadi mucucaadhee tan of harkaa dhabee Abdallaatu fudhatee deemee yoo jechuudha viidiyoo kana kan dafee si dhaqqabu ta'ee ammalleen kunooti kan jarri Suleemanii qabanii deemaa jiran waraabee si erguu danda'a. Suleemaniin qabanii Faayoo fi Abdallaan adeemaa jiru. Akkasittiin jiraan siin jedha. Jajjabaadhuu bakka jirtutti sagalee koo kana yoo dhageessee of hin gatinii dagattee moola yoo akkam dadhabdeyyuu hin rafinii wama hunda keessaayyuu bakka namni rafutti bishaan namatti naqaa jirti jarri nuti osoo rafaa jirru akkanatti qabamnee oolle. Kanaaf of hin dagatinii siin jedha obboleessa koo Yuusuf of hin gatinii jajjabaadhuu siin jedha. Kan kunoo kabajamtoota kiyyaa ilaa kun asii addala jiru jarattiin ilaa kun irraan gadii kana jiru ni mul'atu jechuudha. Duuba kana jiranii asitti Suleemanii qabanii jechuudha. Bishaan itti naqanii gara jaraatti deeffatanii jiru natti fakkaata. Suleeman illee jara wajjin socho'aa ture ani argaan ture. Amma gaa kun asiin dhokadhee jechuudha isinitti agarsiisa maalirra akka jarri jiranu. Kunoo jarri yoo rabbi na baase isinitti agarsiisa suuta jedhaati. Suleemanii dhakaadhaan doorsisaa jiru. Abdallaan dhakaadhaan Suleemanii doorsisaa jira. Bishaan itti naqanii qabatanii nuti eda halkan qorra keessa bullee
qorra keessa bullee akkuma kaleessa isin himnee turre akaa keessa bullee qorra beelaaf dheebuun nutti jabaatee qorri nutti jabaatee jennaan osoo nuti rafnu achitti dhufanii qabatanii ilaa kunoo dhufaa jiru. Yuusufiin barbaadaa jiru ilaa kunoo Yuusuf karam jira jedhanii gaafataa jiru. Ilaa kunoo. Ilaa kunoo ilaa hordoftoota kiyya kunoo laa. Ilaa kunoo faayoo fi Abdallaa Suleemanii qabanii deemaa jiru. Ilaa kunoo. Harakaatu kun ala Ramadaana. Deem kaa kana siiriitti goone harka keenya keessa jira kana. Hingartuu akkanatti deemu. Yuusufiin barbaadaa jiru ilaa kunoo Yuusuf karam jira jedhanii gaafataa jiru. Ilaa kunoo. Ilaa kunoo ilaa hordoftoota kiyya kunoo laa. Ilaa kunoo faayoo fi Abdallaa Suleemanii qabanii deemaa jiru. Ilaa kunoo. Harakaatu kun ala Ramadaana. Deem kaa kana siiriitti goone harka keenya keessa jira kana. Hingartuu akkanatti deemu. Yuusufiin barbaadaa jiru ilaa kunoo Yuusuf karam jira jedhanii gaafataa jiru. Ilaa kunoo. Ilaa kunoo ilaa hordoftoota kiyya kunoo laa. Ilaa kunoo faayoo fi Abdallaa Suleemanii qabanii deemaa jiru. Ilaa kunoo. Harakaatu kun ala Ramadaana. Deem kaa kana siiriitti goone harka keenya keessa jira kana. Hingartuu akkanatti deemu. Oofi asii jala. Deem ji. Deem boo fara sagraan. Na qabaniiru si'ee kun narra ga'anii deebi'anii an qabamee radhii sodaadhe Abdallaan atiin ga'ee ka'e nurraa achi deebisee Kun akkuma argaa jirtanii hordoftoota koo bakkuma jirtanitti daawwataa jirtu jedhee yaada. Kun haala kanaan Suleemaniin as keessaa qabanii jechuudha. Qabbaneessanii bishaan itti naqanii as keessaa qabanii jechuudha. Abdallaan bakka Yuusuf jiru nu geessi. Faayoon illee akkasuma bakka Yuusuf jiru nu geessi jettee Suleemaniin gidduutti qabatanii jechuudha. Rukutaa fuudhanii asiin dhakaatti fudhatanii doorsisaa asiin fuudhanii as keessa gaara kana keessa naannessanii jiru. Ani amma jala turee as keessaan gaafa irra deebi'ee ilaalu duraan asitti dhabkuun ola naannoo sanatti kan qabamnee turre. Ani gaara sana yaabbadhee rabbiin na hambise gaara sanaa hin ol ba'a jedhee achirraa dhakaan naan garagalee asiin na fuudhee laqqinee kanatti ganna deebisee asiin harkaa fiigee gama sanarra naanna'ee hafee jechuudha. Amma immoo asirraan deebinee kunoo asiin Suleemanii fudhanii fidanii asitti galchanii as jala dhokadhee osoo ilaalu asirraan fidanii ammoo asiin naannessanii asiin fuudhanii akkas gaara kana keessa garagalchanii jiru jechuudha. Gaa hundaafuu rabbiin nu kadhadhaa. Yoo rabbi na baase yoo rabbi immoo dafee sagalee kana Yuusufiin biraan naa ga'e Suleeman qabamee jira. Of eeggannoo cimsii liinaa arganna jennee osoo dhamaanuu ofii keenyaayyuu kun amma qabamaa jirra. Akka nuti bishaan quraanarraa itti nuu qara'ame sana fayyadamutti jarri sana bishaan baadhatanii adeemuu eegalanii bishaanitti siirii godhanii bishaan namatti facaasaa jiru. Of eeggadhu hin dagatin of eeggadhu siin jedha bakka jirtutti of dagattee rafinii bilbila illee yoo kan dubbattu taate of dagattee bilbila ilaalaan oolinii amma namni natti qabuun namoonni dhufee jira namoonni dhufaa jira Abdallaan dhufaa jira.
والله بدين نجوا خيس بيرو إذا أسينا بربنا أنا خلي أنا نوري إذا يوسف ترى دول نبر بعدا بوله لا كونا لا غارسن كوبا نما تكاد يا بيتا ناس غارسن كوبا لينا ربنا كندا ناس ما غاري كلا بوداس لا غاري كم سجى بوداس ऐसा कैसा निर्जु रुको नयास हमें क्या बता गोबरे तेरे से कम नरे डाल ले नयास खलास तैयार Kaya gofare jedha deema kun naqabee ulee amma xiqqootti rabbi na baase kunu akka narra darbee jira kunu asii kun wala boodii akkeessa bineensi iyyuu dhabamaa egaan Yusuf sagalee yoo si bira ga'ee jedhe kun akkuma ta'etti reef narraa siqanii jennaan osoo namarsanuu as jalatti osoo namarsanuu rabbiin ija jaraa narraa qabee amma na bira darbanii jiranii kunoo jechuudha bishaan jarru Suleemanitti nagan bakka sanaan deebi'ee jechuudha harkaan bakka tuqee jennaan bishaan dhakaa irratti cophe harka koona gubaa jira jechuudha bishaan siirii jarri fayyadamaa jiran kunoo fooqee uffixeen jiran of madeessaa jira yeroo ammaa kanaan Yusuf bakkuma jirtutti yoo viidiyoon kun si dhaqqabe yoo bishaan argatte malee akkan sochoonee yoo bishaan quraanaa sana argatte malee akkan sochoonee jarri siirii hamaa baadhatanii jiran amma nu balleessaa jiru Suleemaniin akkuma duraan si dubbadhee ture qabatanii jiru kunu amma immoo si barbaacharra jiranii Yusufiin harka keenyatti galfanna jedhanii baay'ee tokko kunu dadhabaa jiru olii gadi fiigee Abdallaan kunu dhagaa meeqarra utaalee Yusuf eessa jira jedhaa jira faayoon immoo inuma qabna innis akkanatti nafu jettee kakataa jirti kanaaf ana amma rabbi narra dabarsee jira siiriin jara akka duraatii miti amma tasumayyuu nutti jabaatanii jiru Yusuf yoo sagaleen kun si dhaqqabde bakka jirtutti jajjabaadhuu siin jedhaa of hin dagatinii rabbiinis kadhadhuu bishaan sana argattu malee immoo gaara irratti ol baatee mataa kee arganii jennaan bakka sanatti bishaan sana sitti naqanii si qabuu asiifachi deddeemtee waan lallaalinii bakka gaarii bakka dhokataa dawoo tokko qabadhuuti rabbi si haa eegu dawoo tokko qabadhuuti achuma taa'ii amma rabbiin girraa kana keessaa nu baasutti jajjabaadhuu siin jedha yoo sagaleen koo kun si dhaqqabe amaanaa rabbiitii ilaa kun waan illee qabameera taanaan namni si birmatu tokko hin jiru namni uffata sii fidu hin jiru gaaratti akka duraan annatu sii fidaa ture namni nyaata tokkollee sii fidu hin jiru ani yoon kana keessaa ba'e guyyaa muraasa booda gaddeebi'ee waan nyaannullee nu barbaada ati immoo hagasitti of hin gatinii nu hunda harkatti galfattee jennaan jarattiin biyya balleessaa jirti kanaaf of hin dagatin siin jedha Yusuf bakka jirtutti